isa kan gafa nurraan gafaa jeen ka awwalaa ka itti dhufan sun arriidha mataan isaa arri rifeensi isaa matti arri ka lammeessoo itti dhufan asiin arri asiin gurraacha ka sadeessoo itti dhufan mataan isaa gurraacha wayaa ajaa'ibaa ka hangafa nuun jedhan mataan isaa gurraacha ka awwala silaa itti dhufne mataan isaa arri ka qixxee kun asiin arri asiin gurraacha kun mataan gurraacha ka hangafa akkami dubbiin jedhanii gaafatanii karaa kanatti waa argitanii jennaan argine maal argine waan ajaa'iba argine bishaan ol yaa'u argine bishaan gadi yaa'u argine jee silaa bishaan gadi yaa'aa miila ga'u fi gaditti asii ol yaa'u argine ajaa'iba jedhani isinillee irra dhufne obboleeyyan sadiin ka silaa hangafaa mataan luuchaa arrii hin qabu ka silaa quxisuu arrii bichaa dubbiin nu dhibdee maaluma gaafii teennatti taruun maleettiyyuu tunuu nu dhibdee jedhanii akkasumatti wallahi billaa akkana jedhanii jennaan ma isinii ma jeen qallichi bishaan isin argitan sun ka ol yaa'u sun gadi yaa'uu didee gadaa nuti keessa jirru jeen ilmi namaa obboleessa waliin dhalate dhiisee nama biraa kaddamaa rahima dhiisee nama biraatii duniyaa isaa nama biraatiin kaddama jeen rahimni isaa asiin beelaya obboleessi hin beelaya nama meeqa gagaala tiisu obboleessi re'ee tiisu ka ofii inni haftaamii ka obboleessi biraa rakkatu ka akka haftaamii isaatti cidha 50 itti kennu 50 kennaaf haftaamii isaati re'ee tiisa inni gaala tiisa obboleessi garaa waliin dhalate zamana nuti keessa jirru namni ofii rahima ofii dhiisee obboleessa ofii dhiisee hamba biraa qarqaara jee nuyin isin argitan kun ani luuchaan isin argitanii fi kun kadakaa sun karri yaa'e sun numartuu jaartii lama qabnaa jee waan jeen dhageette lama qabnaa jeen abbo karri isin argitan sun jaartii lama qaba yoo taan birallee galu gubatuma jeen nama eelee irra taa'e tuun illee isa gubdi jee osoo hin gahin akkasitti arri yaa'e jee mukkuree garaana yaatti osoo hin gahin waxalte jeen dubartii baddu bara siisi dhaabattee jennaan osoo hin gahin arri yaa'e qutisu ka walakkaa isin argitan sun jaartii lama qaba inni illee takka gaariidha takka ammoo tiniin ibiddarra isa keetti gara isin ibiddarra isa keettu saniin akka sani akka isin argitan saniin arri yaa'e arri baase gara taaniitiin ammoo luucaadha jeen aniin isin argitan alhamdulillahi rabbiin ni'imaa keessa na jiraachise jaartiin lamaanuu tolana oolti wayaa dhungoo jarri si asirra na dhungattu jee tuun illee yoo dhufa sumarra na dhungatti jee haa jettamee hatam namni waggaa 30 osoo hin gahin arri yaa'een jiru jaartiin gubdee waxaltee hin jiru jetta hatam baay'eedha lageetiya itti uummataati sheeka salaamu alaikum sheeka roobe yaa wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh keeppi akkan deebistee gatar maali jaaksan maali san fakkaata wallahi hay la vedi ya maali baga rabbi nagaan isin fide xiqqoo isinirraa fagoo jirra sila akka hawwii isin qabnu dhufnee silla alla riyaaduma jirtanii mi riyaadi rakkoo takkan qabu ani bara umraa dhufellee malee uma namni kenna bara akkanumatti wal argina lafeedhantiya dalagaan ibaadama gootee ofirraa gara biyyaa galta gaafa rabbi jedhe ijaa wal argina rakkoo takkan qabu wallahi hedduu isin hawwee isin arguuf ollaa riyaadii jira riyaadileen ga'u kar jechaa dhageettanii arjiin hin beeka qeerroo kiyya fa'aa jira kasaa ilmusan hin beektaa fi qeerroo lafeetiya qarsiisan isa baachi jedhe isa baa garana yaata wallahi anu yoo haalli mijaa'e karama isin arguun soqaara karjii kana deemnuu bada qallicha karjiin kun fagoo ummata waraqaa hin qabne jira bara garaa nama nyaata sheeka isin arguu fi waraqaa hin qabnuu fi garaa nama nyaata attuma taa'i cadhi gaafa rabbi nuun qabnu karjii fagoo miti makiinaan daqiiqaa 40 bichaadha riyaadurraa daqiiqaa 40 makiinaa Oromoon marti sheeka gaarii miti Oromoon marti immoo badaa miti gaafa kamaal galchuu faama akkatti dhufanii kun immoo gammachuu deema kun immoo wal jibbiinsa irratti waa raawwachuu deema namni sheeka jaalatan keessan dubbisa assalamu alaikum illee nama jaalataniini waan ati jaalatte kan amma yoo ati jaaladdeettu akkamitti jaalatte ka'ettu dhabamtu bubbeen as jala dhiira taate shamara taate kaakkanaa kun immoo riskii namallee miidhuu danda'a isaan dubbisa irra caalaa walumaayii keessan kamatee inni keessa kaadha galma dhugaa riskii hin miidhu maaliif siin jedhe beeytaa rabbumarra nama hedduu jira nama tokko amma fakkeenyaaf ati ana fakkeenyamaaf ebalu namni tokko amma ijoolleen teenna ni jirti
ebaluu waa goona yoo jedhe namni tokko gurra waan tokko yoo keessa buuse namni tokkoon sun waa godhuu hin danda'u gaafa garraa rabbi ni dhibu. Gaafa rabbi garraa ni dhibu. Kireetti namni takka hidhuu hin danda'u cufuu hin danda'u. Amanne osoo kanatti amannee gadi dhaabanne homaa. Akkasanii lafeetiyyaa nama ijaan wal argunu rabbiin nu haa godhuuti gurbaa san jaartii gaarii rabbiin sitti haa qabu jenna ba'ee niitii gaarii. Amma waan jedhu anillee galma dhugaa waan jedhu waa yaade. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waa yaade maali naan jedhi ka. Ni dhagaa itti fufaa. Rabbiin kuni garii nama Adaamaaf gara Shaashamannee gara Roobeeyyuu makiinaan itti ulfaatte dhaabataa oola ganamaan bahee yookaan isaa 11 irraa argata. Rabbiin na laaffise ajiillee na fide umraallee na deebise ganda makkaa kana na laaffise moo laaffise? Laaffise jedhe. Wallahi isinii laaffise. Ammallee niyyama qaba itti deddeebi'uu niyyaa qaba. Namni deebi'u kun ammoo wayita deebi'u asii kiinnoo nama ufii qabaachuun barbaachisaa maal godhaa gara beergoo goree gara algaa goree jedhaati. Asumatti nama kiyya warra kiyya jira jedhee beekee yoo warra godhate yoo maal ta'a? Kada yara maal jirta? Gaarii dubbii argitan mataa dubbii duree argitan. Haasofni maanu amma. Amma nu akka isin jettan sana akka harriin sun isin tuytu hin barbaannu. Isin amma ustaaza dhugaara bidiyoo tanallee keessaan dubbattanii harkummaan keessan bakkuma deemtanitti maddi isin haa ba'uu du'aa yaadaa keessa jirtanii ilmi as jalaa mootuu isin irratti qoosu lubbuun hin du'in yoomattuu hin bu'in ka jedhaniintu baay'ata tiktook irra. Ufii wanti inni barreessu waan namni dinqisiifatu faallatti hiikaa asoosama faallaa barate. Ilmi tokko mootuu isin ammallee ejersa tullurraan bahe taadha. Abbaan keessa yoo ejersa ta'e tullurraan ejersa bahe. Ilmi keessan immoo Dr. Zakir isinirraan jechuudha. Kaaka Dr. Zakir jechuun ilma tokko beeytanii ijoollee yeroo waliin barannu namoota muraasa saayikooloojii ofii kana xiqqeessanii lafema lafarra ooftetti jettee hin qonna jettee achumaa qotaa jirti. Na yaadachiifte Zakir naan jenna. Siimii sawaamoo maaliin nu bittanii maaliin dawwallaa mamada yarna. Yaanne ijoollee maana yaadachiifte. Waan akkasitti wallaahi isin seenan keessan sheekaa roobi akkanatti illee dubbachuu baatanii rabbi biratti salaata shanan keessatti namni isinii kadhate du'aa hin ta'a isin duubattu caala. Isin nama waan bira dare dubbatuudha. Namni immoo eebii rabbi itti beeku dhoysate kamarra koofiyaa gaarii surree gaarii kana dubbate gaafa ji'a tokkoo fooqa irraa kufa. Oromoon ilma gaarii namaa dhaabdi. Nama jalaa butti mootii yoo namni irra ol ijjataa jiraate darajaa irra ol deemanitti gaafa silima nama jalaa butte fooloo isinreef jettan san gaafa du'an Oromoon fooloo namaa gooti bara gaafa du'an fooloon hin baay'ata. Kanaafi qaamanillee yaadanillee nama wannu argu rabbiin nu haa taasisu anillee isiniif hin bilbilaa inshaallah. Taate obboleessa kiyya mubaarakii kiyya achuma ta'a callaa rabbii waraqaa isinitti haa baasu. Maal gootanii shortaa sodaattanii mi shortaanuu isin haa sodaattu. Amma anuu bara wanni malee dhufe paaspoorta malee dhufe hidhaa paaspoorta malee olii gaddeemuun hin ta'u yaa. Yaadi maqanaa paaspoorta malee dhufe beekta. Moobaayila irraa paaspoorta wayii qaba. Tikeeta akkasiin muree wayitaa ga'u. Paaspoorta malee sheeka kiyya ammoo masi galchitii naan jeetu. Maal abboo? Mattaawwaqiyaan kee kanaa mi paaspoortaa mi? Anu fi akkanumatti masgiida illee dhaqee deema booyee gaafa rabbi irraa dhufte homaa gaafa gara irraa dhufte homaa aramallee akkasumatti deemaa ba'e paaspoorta mana kaa'ee takka riyaadii kanallee akkanumatti deema. Kulla yusiibana illaa ma kataballaahu lanaa waan rabbiin nu katabe malee homaa haa ta'u garuu akkana jechuun bareeda jala dhukata sababaa ta'uudha. Kulla yusiibana illaa ma kataballaahu lanaa jedhanii karara gubbaa dhaabachuun hin ta'u. Xiqqoo akkana jalaa shashawwaduudha. Kanuma jedha rabbiin karataa zikrii godhaa ofirraa deemu takka dhufnee dhiisii darsoo marsii ofirraa deebiin. Agamiitiin dhuftan agamas keessa turtan. Harri maa inni guyyaa nama yaadattaati. Yaadattu harri maa inni barda. Akka biyya keenyaatti wiixata. Wiixata kibxata harba guyyaa lama guyyaa kamsaa ni deemani jummaa yoo rabbi jedhe salaata makkatti yoo jummaa rabbi jedhe makkatti salaata
Baasnillee karaa booddeen sa'a kudha lama deemaa mi akkasiin beekta. Baasnillee sa'a kudha lama deema sa'a kudha afur fa'aa deema abbo. Yoo rabbi jedhe jummaa achitti salaan. Har'aa borbicha guyyaa lama. Yookaan sadii. Makka. Ilaa makka lafiiti. Warra jalaa fi gubbaa bakka ba'ee kaa lafeedhaan tiyya dubbiin isinii galte. Follow deebisa keessaa. Dhiifamaa wajjin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow deebisa. Lakin follow deebisa. Galma Oromoo galatoon galma dhugaa galatoomi galma Oromoon jedhe. Dhugaa bakka ustaazni kun jiran galuu kootiif baay'ee natti gammada. Yeroo baay'ee nan ustaaza kana nan dinqisiifadha baay'ee natti tolu. Galatooma nuuf jiraadha siniin jala namni yaani islaamummaa keessatti bashaashummaan illee akkaan barbaachisaadha. Faara turuun, fuula namatti toluun, gagammaduun akkaan barbaachisaadha. Sheekii mataanii namuma qaree ta'anii fuula guuranii namni yeroo namni itti dhufullee yeroo mana namaa deemanillee sunillee gaarii miti. Saniif xaxxabina keessaniif baay'ee sin jaallanna dhugaa galatooma siniin jenna. Akkasi waan mara rabbi siniif haa laaffisu. Akkuma riyaad dhattanitti bakka biraan illee hin jiru gaa bakki kaawaan olii jechuudha. Saniif nuuf jiraadhaa siniin jennaan ergaa baay'ee hin qabu dhugaa. Garuu yeroo baay'ee kan dinqisiifadhu ulamaa asirraa kanarraa keessaa nama lama. Tokko warra biyya baqaa jiru eenyu galma. Atillee yeroo baay'ee mana saarnaadii irratti wal argina jetta. Warra Masrii keessa jiran. Riyaadi. Sheriyaad sheekii Oromoo hunda caalaa natti tolu. Maaliif sheekotiin keenya yeroo baay'ee jechuudha. Hadiisa isaanii himan kana keessatti barumsa barsiisan kana keessatti bakka filatanii nama filatanii barsiisu. Garuu warri suni jechuudha namootuma miidiyaa kanarraallee akka qullaa buusuu ta'anii akka qullaa buusuu ta'anillee waamanii akkuma ijoolleetti waliin ta'anii gorsanii hadiisatti himanii nama hedduu sirreessanii saniif isaan baay'een dinqisiifadha. Ulamaa baay'een amma bakka namni jechuun amma ulamaa gurguddaarraa waa barachuu hin dandeenyu nuti. Maaliif bakka filatamaa, bakka maratamaa, bakkoota namni hedduun itti argamu achi dhaabatanii waan dubbataniif namoota jechuun namoota hedduutu maraatu fakkaata namuma nagaatu. Kan dubartii qullaa buustee amii tiktokii kanarra teessu akka nama hedduu sirreessan ustaasni sun. Garuu ustaasi warri kaan callisanii hadiisa himuu malee namoota akkasii kana gorsanii bakkatti deebisuun isaan biratti hin argamnu. Ammammaatti biratti hin argamnes. Saniif baay'een isaaniin dinqisiifadha wallaahi laaziim akka kiyyatti. Sheeka roobee jedhagaa akkuma isin jettanitti dhiifama. Yusuf Siraaj kana galchimee nagalchaa rabbii jedha galma dhugaa. Isaan irraa immoo gammachuu yeroo mara qabanii isaan irraa dinqisiifadha. Akkasiniin jechuudha. Gammachuu taraa namaa kenni taraa illee taraa si eeggataa jirta. Tifuufi Yusufi dhiifama. Duraan dursee salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Galma dhugaa fi yaa godhu mana kee kana guddaa nama qof galatoomii sheeka roobe wallahi yeroo hin ergadhaa laayif isaanii seenuu hin dandeenye sheek roobe baga rabbiin hajjillee isinii fedhee umrillee isin deebisee wallahi isinii gammanni ammallee rabbi guyyaa jum'aa nama sitti salaatu sinaa godhu. Umrii dheertuu rabbi isinii haa kennu rabbi nagaan isin fide nagaalleen biyyatti sinaa galchu wallahi laa isin dubbisaan mantiqaa kamiskee jira.
Wallahi, kita lagi itu agenda jadi bakal ya hunda nuda kalau wayan hundi insyaallah. Lakon zakir sakali yain kabagafa bi akal tarisin dub bisa orang bijar insyaallah. Insyaallah waluma agarra Yusufi kan sensitif abbo Yusuf Rabbi ya ana sensi saja. Rabbi maji ana sensi. Bilang deh kadubatu ujira sina dub insyaallah kan masin dub itu doa Syekh Robe doa ina goda kafate negara bin afidu amma furu barbadi. Mukure. Magani. Rabbi sitti akabu kawan bareeda shi. Meeshaa bareeda Rabbi sitti akabu. Badaa meeshaa jedhee dhiifa manaa godha. Intala bareeda Rabbi sitti akabu. Dogongora.